Yooyyaa harka fuune kabajamtoota hordoftoota xiyyaa akkam nagaa jirtu ani nagaa fayyaa kooti kuni mubeetiif yeroo hundaa kaniin barnoota teeknooloojii fi barnoota akaadaamik qabatee yuutuub dhiyaatudha. Ani hordoftoota xiyyaa nagaa kootii isin nagaa keessanii har'aan tanaa keemistirii kutaa 11ffaa faayinaal paartii yuunit 5 irraa paartii dhumaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Hanga xumuraatti na faana bu'a. San durseetiin namoonni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gochuun na jajjabeessaa. Namoonni sabiskiraayib gootan immoo galata guddaa qabdanii galata Oromoo biraa qabdanii uummata Oromoo hundaa akka ga'uuf namoonni afaan kiyya dhageettan hundi keessanuu sabiskiraayib godha. Sababni isaa namni kun afaan Oromootiin hojjetaa jira jettanii sabiskiraayib yoo gootan ijoolleen keessan ilmaan Oromoo afaan kanaan barataniitiin dorgomaa haa ta'an isiniin jedha. Dorgomaa haa taanu dorgomaa haa ta'an. Saafa kanaafuu sabiskiraayib gochuun hin irraanfatinaa. Namoonni kuwwanis sheer laayikii koomentii naa barreessaa sheer walii godhaa akka barataa hedduu maddii ga'u hanga ammaatitti barataa muraasa maddii ga'e inniin kun akka fayyadamaa ta'u abdii guddaan qaba. Kanaafuu sabiskiraayib godhaa namootaafis sheer godhaa. Sheer gochuu hin irraanfatinaa. Namoonni barumsa hin fayyadamne yookiin immoo hin baranne sadarkaa kanaa ol ka jirtan yoo jiraattan argitan taanan sabiskiraayib godhii maddii tarii homaa ittiin kafaltu waan ta'eef kafaltiin tokko hin jiru. Sheer gochuun kafaltiin hin jiru. Laayik gochuun kafaltiin hin jiru. Yoo achirratti ilaaltetinii yeroo keetiin ilaaltee jettee kan nama kanaaf kafalamu kan nuuf kafalamu isinii miti faranjii kafala jechuu yoo kafaltii ta'e. Kanaafuu uummata keenya haa gargaarru haa barannu isiniin jedha. Mi haa eegalu daayirektii. iPhone maal qabaa fees equilibrium waa'ee feeziti. Feez jechuun maal jechuu akka ta'e sirrii bal'inaan ilaalla jechaadha. Asirraa wanti ilaallu wantoota gurguddoo hedduutu jira jechaadha. Degree of freedom ni jira, kinetic energy ni jira, force of attraction ni jira, component ni jira, melting point, sublimation wantoota hedduu jira waan ta'eef kana bal'inaan ilaalla. Hanga xumuraatti na faana bu'aan afirraa kiyya. There are many physical properties that contain equilibrium under certain condition. Equilibrium condition gara irratti kan qabu wanta isa inni biraamoo waa'ee maatarii maal akka ta'e ni beektanii maatarii irratti feeziin meeqa akka jiru isteetiin meeqa akka jiru isteetiin meeqa akka jiru ni beektanii soolidii likiyoodii gaasii isteetota wantootaa jechaadha. Sabistaansiin tokkoon sabistaansii dipeendii maal tempireechara pireechara irra akka ta'ulleedha ni beektanii. Sabistaansiin tokko hundi isaaniitu sabistaansiin gaasii irra jiru high tempireecharii akka ta'e sabistaansiin in the high temperature in the low temperature akka irra jiru wanti gaas ta'e tokko high temperature in the low pressure gara fuulletti ni ilaalla jechuudha. Soolidiin tokko immoo temperature isaa low ta'e pressure isaa akka high ta'e bakka sirriitti ibsa gahaa isinii kenna jechaadha. Gara fuulletti asirratti highlight isaa afaan Oromootiin isinii dubbataadha. Isa kana fakkaataa intermediate kan argamu liquiididha. So isa kanallee diyaagiraamiidhaan ni ilaalla. Force attraction kinetic energy in the state of matter. Kana sadiin wantoonni ijoon state of matteriin kun baay'ee isin fayyada. Force of attraction kinetic energy force of attraction maal waliiti wal simatu wal himatu ka jedhullee ni ilaalla jechaadha. In a substance asirraa akkuma argaa jirtan in a substance that molecule are held together by force of attraction. Moleculoonni held together maaliin ta'anii force of attraction hin ta'an jechaadha. Wanti tokko kan walitti qabamu force of attractionidha. At the same time haaluma wal fakkaatuun jedha. Time each molecule passes kinetic energy due to its motion jedha. Akkasuma yoo kinetic energy ni qabaata jechuudha. Wanti moleculein tokko kinetic energy ni qabaata. Kinetic energy jechuun sochii jechuun humna sochii jechaadha. Energy sochii
Kanaafuu sababa moshiniiti wanti tokko ni socho'a, wanti socho'u tokko reaakshiniin tokko ni socho'a miira hin jijjiirama jechaadha. Yogguu jijjiirame kinetic energy ni jiraata. Garuu reakshinii isaa kan walitti qabu immoo held together maal jennaan force of attraction jennaan. Kanaafuu jarri lamaan opposite waliiti jechaadha. Asirraa akkuma mul'ataa jiru kan hin ilaallu kana force of attraction held together ta'uu isaati. Kinetic energy ni qabaata duurtuu motion two opposite these are two opposite force. Kuni force kun opposite dha, lamaan kun opposite dha jennee ilaalla jechaadha. Force of attraction kuno force of attraction bend molecule together while kinetic energy tend to move the molecule apart. Molecuulota keenya addaan akka faffagaatan godha jechuudha kinetic energy. Force of attraction molecuulonni keenya akka maal ta'an combine ta'an godha jechaadha. Inni kana fakkaata at a very low temperature xiqqaa irratti jedha. Maaltu molecule fast large kinetic energy temperature xiqqaa irratti temperature guddaa irratti at high temperature kinetic energy is high jedha. Molecuulin hundi isaaniitu kinetic energy guddaa qaban jedha. Kinetic energy greater force of attraction jenneetiin ilaalla. Asirratti hoo maal jedha far apart jedha. Inni kun molecuulonni far apart ta'an jedha. Substance does not have definite shape. Asii waan qabatu qabdan kana. Maal substance definite shape in the volume hin qabaatan jechaadha. Kanaafuu inni kun maal jenna this state is known as gaseous state jenneetiin lafa geennaa jenna. Clear kana fakkaata. Inni biroo very low temperature xiqqaa irratti molecule fast small kinetic energy qaba. Maal irratti temperature xiqqaa irratti motioniin hin jiru jechuudha, low motion jechaadha. It is small motion, there is small motion here. Small motion jira jechaadha. Kanaafuu kinetic energy less force of attraction jenneetiin lafa keenya jechuudha. Asirratti maal jechuudha wanti kun as result molecule are held together strongly. Sirriitti wal qabate wannoon kun kinetic energy kun wannoon kun substance kun sirriitti wal qabate jechuudha. And the substance has definite shape in the volume. Bear in mind substance maal qaba definite shape in the volume qaba jechuudha. This is what solid have what definite shape in the volume jenneetiin lafa keenya jechaadha. At intermediate in Sadafamo, kinetic energy in the force of attraction match each other. That is kinetic energy approximately force of attraction. Force of attraction if kinetic energy approximately equality to dhiyatan jechuudha. Directly waliin kutanii walitti dhiyatan jenneetiin ilaalcha asirratti. The other one is as a result the molecule held together but not strong. So substance definite volume, bear in mind, but not definite shape. Liquidin maal jennee ilaalare liquidin definite shape hin qabu yookiin definite volume ni qaba qabee ni qabata jechaadha. This state is known as liquid state jenneetiin lafa keenya. The other one is component mal akka ta'e common term phase component degree of freedom kana sadan laalla jechaadha. Kana sadii sirriitti xiyyeeffachuu qabdan. Xiyyeeffannaadhaan oomishaalee biyyoolessaa irratti ni dhufa waan ta'eef xiyyeeffannaa itti kennuu qabdan jechuudha. Kan olillee ni dhufa kunis ni dhufa walitti hidhannaadhaan dhufa wal duukaa akka isinii deemuuf haala salphaadhaan akkamitti akka qabatu qabdan isin agarsiisa. Phase jechuun maali? Phase jechuun akkuma dura liquidii, solidii waan ta'e phase jechuun generally bifa saayinsawaatiin yoo ilaallu it is part of the system which physically and chemically homogeneous and separate from rest of the system by distinct boundary. Physically, bear in mind, chemically homogeneous wal fakkaataa kan ta'an jechaadha. Jajjaboo yoo ta'e jajjaboo
jajjaboo maaliin isaallee amalli keemikaalawaa inda fiizikaalawaa isaallee wal fakkaataa ta'uu qaba jechaadha. Isa kana beekuu qabdan. Separate from the rest wanta ibaatiin adda kan bahe system by distinct boundary waan definite boundary kan qabu jechaadha. Kan boundary ishiitti irratti distinct jechuun definite jechuu danda'ama. Wantoota baay'eedha hin isa definite asirratti. Definite boundary mataa isaa kan qabudha. This part physical and the chemical property are uniform. Physical fi chemical property isaanillee wal fakkaataa kan ta'anidha. Kanallee bear in mind. What is phase jedhee si gaafachuu danda'a qorumsa biyyoolessaa irratti. Phase is it is part of the system which physically and chemically homogeneous jetteetini lafa keetta. Separate from the rest of the system by distinct or definite or distinct discrete wanta hedduu jetteetini ibsuu dandeetta jechuudha. Kana fakkaata waa'ee feezii akkami beekna jedha. For example, a system it is physically in distinct part of the system that may mechanically separated from other distinctive jedha. Asirraa wanti ilaallu the number of phase represented by P. Number of phase maaliif bakka bu'a? P dhaan bakka bu'a. Fakkeenya mixture of water in the chlorofluoro two distinctive layer. Chlorofluoroon adda isaatiitti tokko, watariin adda isaatiitti tokko. Kanaafuu feezii lama qaba jechuudha. There are two phase. Akkuma bifuma wal fakkaatu inni liquid haa ta'an malee feezii garaagaraa qaban. Sababni isaa chlorofluoroon liquididha by the way. Watarillee liquididha. Garuu homogeneousidha. Haa ta'u malee feeziin isaanii garaagara. Sababni isaa amala keemikaalawaa isaaniitu garaagara jechuudha. Fiizikaalawaa fi keemikaalawaa isaanii garaagara. Kan chlorofluoroo fi kan watarii garaagara jechuudha. Fakkeenyaaf boiling pointiin isa kanaa 70 waa'ee alkoolii waan ta'eef 78 minamil ta'uu danda'a. Kan watarii 100 ta'uu danda'a jechaadha. Kanaafuu amalli keemikaalaa fiizikaalaa isaaniitu wal dideeraa waan ta'eef sababa kanaaf adda adda ta'e jechaadha. Akka confusing taane asirratti maaliif garaagara ta'e jetteetiniin. Inni biraa similarly mixture of two solids consists different phase. Solid maal lamaayyuu fakkeenyaaf solidiin lamaayyuu wannoon isaa garaagara ta'uu danda'a. Feeziin isaa garaagara ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf daayimandii, giraafayitii jarri lamaan wannuma tokkotti keessa ta'anii solidii tokko keessa ta'anii amalli isaanii garaagara jechaadha. Simple rule of determine phase rule dhaan jira. Rule mataa ofii danda'etu jira phase ibsuudhaaf. Substance present in one state matter consists one phase. One state matterii keessatti kan argamu maal jedhama? One phase qaba jechaadha. Fakkeenyaaf liquid yoo ta'e bishaan yoo ta'e bishaan sun bishaan pure waan ta'eef pure substance waan ta'eef phase tokko qofa qaba. Elementiin soodiyeemiin, kaalshiyeemiin tokkoon isaa hundi isaaniitti tokkorra waan jiraniif elementiin kamiyyuu pure yoo ta'e elementiin pureedha. Baay'isawee yeroo baay'ee maal ta'a? One phase qaba jechaadha. The same substance that different state matter consist different phase. Fakkeenyaaf wantummaan tokko bishaanummaan tokko phase garaagaraa qaba. Inni tokko aayisiidha. Inni biraa hoo watarii liquididha. Kanaafuu phasein isaa garaagara. Kana fiizikaalii boiling pointiin isaa meeqa? 100 yoo ta'e kan aayisii kuni asirratti aayisiin kun liquid yoo ta'e asirratti aayisiin kun solidii yoo ta'e inni kun liquididha. Kanaafuu liquidii fi solidii phasein isaa garaagara jechaadha. Sababni amala keemikaala fiizikaalallee garaagara waan qabaniifi jechaadha. Mixture of homogeneous mixture of gas consists of one phase. Gaasiin immoo mixture of gaasii. Mixture of gaasii beektu. Makaan gaasotaa immoo phase tokko qofa qaba. Fakkeenyaaf gaasiin digirii meeqa irratti kana ta'e koondansi ta'e kanarratti digirii kanarra gariin digirii 5 irratti gariin 0 irratti koondansi ta'u hin jiru waan ta'eef wal fakkaataa irratti koondansi ta'a jechaadha. Gaasiin kamiyyuu yookiin immoo wal fakkaataa irratti expand ta'an jechaadha. Adda faffagaatanii tempereechara wanta wal fakkaataadhaan sababa kanaafuu mixture of gaasiin yeroo kamiyyuu maal jennaani phase takka jennaan. Homogeneous solution waan
feezii tokko qaban homojiinas solutionii. Homojiinas fakkeenyaaf soodiyem kilooraayidii yoo fudhanne maal qaba? Feezii tokko qaba. Feezii garaagaraa hin qabu. Garuu komponentii garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf soodiyemii fi kilooriinii qaba. Watarii of keessa qabaachuu danda'a. Kanaafuu komponentii 3 qabaachuu danda'a wanni kun soodiyem kilooraayidii. Watarii yoo siin jedhe komponentii 3 qaba. Garuu feeziin isaa tokko. Sababni isaa homojiinas solutionii waan ta'eefi. Asirratti gaasii irratti fakkeenyaaf haayidroojiinii, naayitiroojiinii jiraachuu danda'a maqaan kun. Oksijiiniin jiraachuu danda'an kunniin 3 jiraachuu danda'a. Komponentiin isaanii tokko yoo gaas ta'an. Garuu immoo feeziin isaanii tokko. Komponentiin isaanii garaagara ta'uu danda'an. Komponentii 3 qaban jechuudha. Oksijiinii, naayitiroojiinii, haayidroojiinii jenneetiin adda garaagaratti qoonna jechaadha. Isa kana fakkaata. Asirra jirra. For immiscible liquid. For immiscible liquid. Liquidii hin bulbulamne guutuutti hin bulbulamne jechuudha. Kan waliin nyaanne immiscible liquids jechaan. The number of layer formed is equal to the number of phase. Laayeriin irra jira fakkeenyaaf wanti tokko walitti hin bulbulamu yoo ta'e haala kanaan ta'uu danda'a jechaadha. Laayeriidhaan. Laayeriin baay'inni laayerii sun maaliin walqixa? Feeziidhaan walqixa jechuudha. Baqqanni isaa sun baqqanni inni walirra tattaa'anii jiru silaa walitti hin bulbulamu waan ta'e feeziidhaan walqixa jechaadha. Isa kana fakkaata. Inni bira for liquid each chemical speech is different phase. Different allotropic form of the same substance constitute different phase. For example, diamond in the graphite fakkeenya waan solidii ta'ee jechaadha. Akkuma dura isinii jedhe diamond fi graphite mine different form of carbonidha. Carbonii formii garaagaraa irra jiran jechaadha. Inni kun maal qaban? Feeziin isaaniillee garaagaraa jechaadha. Isoo kana fakkaata. Komponentii jechuun maal jechuudha? Komponentii it is a chemical distinct quantity present in the system. Number of components in system represented by C dha. C dhaan bakka bu'aa nambariin isaa. Number of components in C dhaan bakka bu'u when number of chemical reaction take place in a system. Number of components is equal to total number of chemical speech achi keessa jiranii walqixa. Total number of chemical speech in all phase of the system. Feeziidhaan san keessa kan jiranii walqixa jechuudha. Speechii tokkoon akkuma dura isiniin jedhuuf yaale. For the aqueous solution of sodium chloride has 2 components. Tokko maali? Sodium chloride inda watariidha. Sodium chloride mataa ofiiti. Maali sodium chloride? Ashaboo nyaataati. Ashaboon nyaataa mataa ofii tokko qaba. Watarii feezii tokko qaba jechaadha. Degree of freedom asitti feezii 3 akkan jenne soodiyem kilooraayidii hin beeytanii soogidda sani. Soogiddi bakka lamatti adda hin cabu. Bakka lamatti adda qoodde kilooriinii fi wannoo jettee adda qoodde hin ilaaltu. Kanallee konfiyuus akka taateetiin hin nyaanne jechaadha. Waggaasa baqaati waan ta'eef kun. The other one is degree of freedom. Degree of freedom is it is the minimum number of variants required to describe each component in each phase of the system. Degree of freedom in minimum number of variants. Variantii baay'ina variantii yoo xiqqaate hangam ta'e akka keessa jiru F dhaan bakka bu'a. Bakka bu'een isaa denoted by F. F dhaan bakka bu'a waan ta'eef isa san fakkaata. The other one the other one degree freedom kana fakkeenyaaf degree of freedom of watering maal akka ta'e degree freedom amma asirratti wanni isin gaafa siinsi only temperature and temperature required to describe pure substance. Pure substance maaltu barbaachisaa fi temperature and pressure barbaachisaa. Degree of freedom of pure substance is 2. Which one of the following is what is the degree freedom of pure substance in jechuu danda'a. Osoo hojjetin degree freedom of pure substance in 2 akka ta'e beekamaadha jechaadha. Fakkeenyaaf sababni isaa akkamiin ta'e yoo jettan purein komponentii tokko qaba. Feezii tokko qaba. Komponentiin isaallee tokko. Kanaafuu
formula jira. Formulaan isaas degree of freedom is equals to component minus phase plus 2. Kanaafuu komponentiin keenya tokko feeziin keenya tokko plus 2 tokko balleessitee maal ta'e degree of freedomiin keenya maal nu ta'e 2 sababa ta'eef isa kana dhufaa koomaniidha, dhaabbataadha, hundumaafuu dhaabbataadha. Akka pure degree of freedom of pure substances 2dha jenneetiin lafa keenya jechaadha. Already wantoonni hedduun kana fakkaatanii triple pointii gara fuulduraatti ilaalla. Asirraa kunni formulaa isaati. Formulaan isaa phase ruleidha. Degree of freedom jechuun haala kanaanii kun formulaan tana qabattu jechuudha. Akka degree of freedom tana qabattu isa kanarraa in ilaaltu. Baay'ee salphaadha waanuma achi keessatti jedhe waan ta'eef wanti addaa hin jiru. Asirratti fakkeenyaaf akkuma asirraa argaa jirtan siin keenya tokko walqixa yoo ta'e jedha. Siin keenya jechuun maal jechuudha? Komponentiin keenya tokko walqixa yoo ta'e feeziif tokko haa fudhannu. Tokko hir'isuu tokko komponentiin silaa tokko hundumaafuu tokkoon deemna. Plus 2. Tuun kun konstaantidha. Konstaantiin kun maaliif akka dhaabate? Pure substanceedhaaf dhaabate jechaadha. Konstaantiin kun irra edaanaa. Asitti yoo wanta xiqqoo isinii jechuun barbaachise jechaadha. Degree of freedom namni isa develop godhame Josiah William Gibbs is known as Gibbs phase relocation. Gibbs phase relocation nuuf wannoo jedhe jechaadha. Fashion nu kaa'e jecha this shows the number of degree freedom is equals to the number of component minus the number of phase the number of phase plus constant to the factor to stand for two parameteroota lamaaniif dhaabbate, namely temperature fi pressure dhaabbate jechaadha. Tuun suni parameteroota lamaan varsasii waan ta'aniifi kana lamaan irratti waan deemuuf jechaadha. Inni kun isa kana fakkaata. Fakkeenyaaf p keenya maaliin keenya feeziin keenya yoo tokko fudhanne degree of freedomiin keenya maal ta'e lama ta'e. Kanaafuu maal jennaan bivalent jennaan lama yoo ta'e. Asirratti immoo p lama yoo fudhanne degree of freedomiin keenya maal nu ta'e tokko nu ta'e. Tokkoon kun immoo monovalent jennaan. Degree of freedom 0 yoo ta'e invariant jennaan. Invariant jennaan degree of freedomiin keenya yoo negative 1 ta'e jechaadha. System is not possible jedha. Degree of freedomiin keenya maal hin ta'u negative hin ta'u. Degree of freedom cannot be negative jennaan. Akkanaan conclude goona isa kana fakkaata jechaadha. Inni biraamoo from this jedha. From this we can conclude that for one component system at a given time maximum of three phase can coexist in equilibrium jedha. Isa kana fakkaata jechaadha. Asirra inni biraa kan itti jiru temperature, pressure, phase change in the phase change of pure substance. Isa kana baay'ee wantoo cimaa fi qorumsa biyyoolessaatirra kan deddeebi'ee dhufu jechaadha. In this section we will study how phase and the pure substance change when it is heated or cooled. Akkamitti akka yoo wanti tokko qorre yookiin ho'e wantoonni akka jijjiiramu laallaa jedha. The change in temperature may also combine by change in pressure of the system. Change in temperature kan ittiin geggeeffamuu danda'u yoo pressure jiraate temperature fi pressure wal duukaa yoo hin deemin hin ta'u jechuudha. Giraafii asirra jira. Change involving during the heat of pure substance one component system one component tokko irratti wanta tokko maal yoo goonu heat yoo goonu jechuun temperature increase yoo goonu jechaadha. When pure substance is heated undergo various physical changes. This change depend on initial pressure at the heat of started. Inni depend kan irratti ta'u initialidha. Initial wanta initial pressure keenya irratti jechaadha. Reason for change in what? Change in phase on heating. When substance in the solid state heated, the kinetic energy of the molecule increase in they start to move. Wanti yoo fakkeenyaaf heating keenya yoo dabalu kinetic energy keenya ni dabala. Kanaafuu wantoon keenya substancein keenya maal ta'a? Move ta'a jechuudha. Sochiin eegala jechuudha. At high temperature in the kinetic energy molecule become equal to the intermolecular force jedha.
maal irratti at high temperature intermolecular force wajjin wal nu qixaata. So the intermolecular force started breaking in the liquid of the liquid is formed. Maal ta'are maaltu intermolecular force kenna caccabu eegaleetiin erga inni caccabe hoo liquid tun formidha jechuudha. This temperature is known as melting point. Melting point is which solid change into liquid jenneetiin kan waamnu san jechaadha. On further heating of kinetic energy of molecule goes on, kinetic energy in the ultimate become much greater than force of attraction between two molecules jedha. A molecule are able to overcome the force of attraction. They started is randomly. This stage substance get convert into various evapor. Again, high temperature irratti maal liquidin gara maalitti jijjiirama gara vapor yookiin gara gas jijjiirama jechaadha. Inni isa kana ka fakkaatu jira jechaadha. Inni biraa vapor pressure in the boiling point. Vapor pressure in the boiling point waan jiru jira. Vapor pressure jechuun gara hurkaa wanti tokko gara hurkaa jijjiiramu, boiling point illee isuma sana jechaadha. Fakkeenyaaf wanti tokko condensation jechuun vapor pressure irraa gara maalitti yoo jijjiirame gara liquiditytti yoo jijjiirame jechaadha. Vapor pressure is defined pressure exerting by pressure in equilibrium the liquid at specific temperature jedha. Homaa wanta addaa wayii homaa tokko hin qabu jechuudha. Kana waanuma beeytanii waanuma kutaa 5 barataa turtanii isa kanarra yeroo kennan fidne phase diagramiidha. Phase diagramii kana ilaallu dirqama immoo isa kana sirriitti ilaaluu qabna. Asirra wantoota achitti haasofne san hunda argachuu ni dandeenya. Sublimation point maal akka ta'e isa san illee ni ilaalla. Phase diagram is defined as a graphically represent condition when two or more phases such as vapor, liquid, vapor. So the system can existing in equilibrium. Yoo phase kana irratti kan at equilibrium irratti argame jechaadha. Asirratti diagramiin ifa isinii godha. Phase diagram for one component tokko phase diagramiin akkamitti akka hojjetamu as we know one component system has only one chemical species, pure substance jechuudha. Pure substance waan ta'eef maal ta'a maalin pure substance maal qaba one component qaba jechaadha. It is described by temperature in the pressure system are now maal describe kan jechuudha. Temperature fi pressurean beekaman jecha under specific condition temperature in the pressure system can exist one phase or two or three phase can maybe represent at equilibrium jedha. Phasing sadii illee lamallee bakka tokkotti argamuu ni danda'a jedha. Temperature fi pressure irratti kanas wajjin wanta ilaallu ta'a jechaadha. Phase diagram can component system graphically show various pressure in with temperature jedha. Complete information about condensation which is different phase in the system are established. Asirra ilaalla jechaadha. Wanta ibaan jedhu kunillee wanta muraasa asirra jira. Kun asirra paartiin kun maal inni? Okay, iskirtoodhaanis paartiin kun liquididha. Liquidin kun maal jennaan? Maal irra jira? High pressure irra jira. Solididha. High pressure irra jira. Pressure isaa guddaadha. Garuu temperature isaa jalqaba irra waan jiru maali temperature isaa xiqqaadha. Maali solidii. Fakkeenyaaf inni kun isa kana yoo fudhanne temperature isaa bexaam increase temperature no asitti hoo pressure baay'ee xiqqaadha. Maaltu inni kun vaporiin kun inni liquidii kun immoo intermediate lamaan gidduutti argama jechaadha. Isa kana fakkaata. Gara fuulduraatti ammallee wanta bal'inaan ilaallu irra jira jechaadha. Diagramii kana irra characteristics isaati amala isaatiin temperaturein plotted isarratti maal ta'a? Moggaafama x axisiin temperatureidha. Y axisiin hoo pressureidha jechaadha.
isa kana fakkaata. X axisiin temperature yoo ta'e y axisiin pressure dha. Kun y axisiin pressure, x axisiin temperature jechaadha. Asirra different region of the graph represent the different phase in substance can exist. Different ma inni qaba inni beekamaadha. Substance exist in solid state at low temperature in the high pressure. Substance so the high pressure in the low temperature region graph represent solid. High pressure guddaan low temperature maal argisiisa? Solid argisiisa jechaadha. Asirratti immoo low temperature high temperature high temperature iskibirtoo laasaa jechuudha. High temperature mine low pressure maal argisiisa? Evaporation argisiisa, evaporate argisiisa. But high pressure low temperature maal argisiisa? Isa kana argisiisa, solid argisiisa jechaadha. Isa kana wanti inni haasa'u isuma kana kun inni asirratti arginu kun waa'ee isa sanii haasa'e jechaadha. Isa kana fakkaata kun lamaan waa'ee isa sanii haasa'e. The remain area between two region represent what? Liquid phase. Lamaan kana gidduutti eeriyaan lamaan kana gidduutti argamu maayini? Kanaa fi kana gidduutti kan argamu liquid jechaadha. Kan amma irra kaa'e kun. So isa kana fakkaata innichi asiin characteristic isaa. The boundary between curve represent line. Line wayitu curve san gidduutti uumame jechaadha. Wanni sun boundary daangessituudha jechaadha. Daangessituun kun boundary between solid and the liquid phase represent point of solid change to liquid in the vice versa. Boundary sun solid change to what? Liquid, or liquid change to solid. In solid change to liquid maal jenna melting point dha. Liquid change to solid yoo jenne boiling point, melting point dha. Not solid to liquid, liquid to solid immoo maani boiling point dha. Condensation jennaan. Inni sun waan akkasii jennaani. Okay, asirraan ilaalla. Sublimation inni jira. Sublimation jechuun maal jechuudha? Solid to evaporation dha. Melting point jechuun immoo maali? Liquid between liquid to vapor maal jenna? Evaporation curve jennaani. Curve dha waamna. Asirra wallahi wanti addaa waan jiru hin jiru. Triple point jechuun iddoo wantoon sadan irra jiraatanii jechuudha. Phase sadan irra jiraatanii coexist. Phase dhan sadan bakka irra jiraatanii inni kana fakkaata kun giraafii irra akka kanaan ilaalu jechaadha. Pointiin tun bakka inni irra kaa'e kun on point on maal jedhamu? Triple point. Phase sadan liquidiin kun asiin solid jira, asiin liquid jira, asiin maaltu jira? Vapor jira yookiin gaasii jira jechaadha. Asitti paartiin kun O-siin, O2siin giraafiin kun maal argisiisa? Hagana ol inni kun liquid argisiisa. Inni asii immoo OV'n kun maal argisiisa? Solid argisiisa. Inni asii kun immoo OC'n laal asirraa ka'uu qabna. OC maal argisiisa? OC'n maal argisiisa? Vapor argisiisa. OB maal argisiisa? Intini argisiisa, solid argisiisa. BOC maal argisiisa? Isa kan argisiisa, liquid kan argisiisa jechaadha. Isa kana fakkaata. The point which high temperature is critical. High pressure is critical pressure dha. The point which high temperature is critical temperature. Critical jechuun baay'ee guddaa akka hin jirre wayiitti kan tilmaamu jechuudha. Pointii kana critical point jennaan. Pointii bexaam critical akkuma hin jirretti already hin jiru jechuun ni danda'a. Wanti safara kana hin jiru jechaadha. Isa kana fakkaata unitiin kun wanti ijoon jiru isa kana point illee achumarratti ibsee jira.
already wanti hafe homuu hin jiru jechuudha. Obboleeyyan tiyya gaafiin akkamitti akka gaafatamudha. Amma asirraa number 1 siin jedha, number 2 siin jedha, number 3 siin jedha. Maal siin jedha? Which one of the following is represent solid siin jedha, or solid in the boundary solid between liquids siin jechuu danda'a. Solid in the liquid siin jechuu danda'a. Asirraa solid if liquid kan nu waan jedhu OB dha jechaadha. OB'n keenya solid if liquid maal nu gochuu danda'a? Boundary isaanii ta'uu danda'a. Kan immoo boundary between lakkoofsa tokko amma maal sitti argisiisa? Which one of the following solid yoo siin jedhe lakkoofsa tokko number 1 dha. Number 1 asirraa ilaalteetiin deebista jechuudha. Baay'ee salphaadha inni kun. Homaa wanti isin rakkisu hin jiru. Har'aaf nu ga'a jedhee yaada. Gaafii yoo qabaattan wanti isin dhibe yoo ka jiraatu ta'e koomentii jalatti na gaafachuu hin irraanfatinaa. Bye bye for today. Hanga yuunitii itti aanu walitti deebinutti nagaan naa tura. Yuunitoota hedduun gara duubatti illee kana yeroo kana duuballee gara duubatti am already naannoo unit 4 irraa ka'eetiniin gara xumuraa deemaa jira. Sababni isaa yeroon ani waraabaa jiru kun bara 2014 naannoo ji'a amajjii irraan jalqabee barattoota simisteerri lammaffaa akka hordofaniif dursee isaaniif hojjechaa jira jechaadha. San booda adada yeroon deemuun gara duubatti deebi'ee kana xumureetiin yuunit 1 irraa eegalaa kutaa 12s 11s 9s 10s wanta baay'ee hojjetamaa. Subscribe gochuu hin irraanfatinaa isiniin jaa hordoftoota tiyyaa. Namoota subscribe gootan baay'ee galatoomaa. Ofiis fayyadamaa, akka irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba. Nagaan naa tura. Bye bye.